Oromoo koo dhugaa rabbii akka har'aatitti gaddeetti sin beeku maal jedhee akka hin dubbadhus na dhiba. Har'a Oromoon kallattii hundaan tuffatamne, kallattii amantiitiin tuffatamne, sabummaadhaan tuffatamne, sababa afaan Oromoo dubbannuun bataskaana keessatti tuffatamne, bataskaana keessatti sadarkaan bataskaana keessatti barachuu dhabne. Dhugaa rabbii anamma sadarkuma afaan Oromoo waan man barsiisneef qeesuma afaan Oromoo dubbachuu hin barbaanne danuu bataskaana keessatti waan man mul'ataniif waggaa lama guutee bataskaana deemuu dhiise jechuudha. Kaleessa malee guyyaa cuuphaa sanan deemu. Guyyaa sanuu yeroo nan deemu bataskaanni jirtu sun sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jiran hundi isaanii akka itti waaqeffataniif dhaabate natti fakkaata yeroo dhaabamu. Garuu bataskaanichi bataskaana saba san hunda ibsu osoo hin taane bataskaana saba takka qofa ibsitu fakkaatti jechuudha. Bataskaanuma hin fakkaattu cirraashuma bakka bataskaanuma waanuma bataskaanatu ofirraa hin qabdu. Har'a garuu wanti kun hundi immoo nurratti ta'ee abbaa keenya irratti mana cufanii abbaan keenya nuuf jedhanii urfa buluu jechuun mana isaa dhiisanii urfa keessatti buluu jechuun baay'ee nama qaanessa. Salphinni kana caalus hin jiru, tuffiin kana caalus hin jiru yaa Oromoo. Maal jedhee akkan isaaniinis galatoomaa jedhuun baay'ee hin ulfaata. Isaanis nuuf jedhaniiti warroota kaayyoon qabneen kan arrabsaman jechuudha. Please waan biraa humaan barbaannu abbootii keenya bukkee haa dhaabbannu yaa jajjabeessinuun. Warra salphinoota warra nu salphisuuf deeman kana nus deebisnee isaan salphisna hin ooltu waan ta'eef. Garuu carraa Oromoo guyyaa tokko Waaqayyoon miidhagsee nu agarsiisuu danda'a. Kan annama silaa eegnee dhabnee jirra. Kan Waaqaa qofadha kan barbaannu jechuudha. Kallattii hundaan tuffatamne akkanatti nafnu. Nuuf bariitu nuufillee. Abbaan keenya yoomillee nuuf haa jiraatan. Bataskaanas dhaquu baannu nu mana keenya keessa teenyee waaqeffannee Waaqni nuuf dhagaa homaa rakkoon hin jiru. Haga bataskaana sabaa fi sablammii hunda ilaallattu nuuf dhaabbattutti haga bataskaanni sabni hundumtiyyuu afaan isaatiin baratee afaan isaatiin waaqeffatee galutti mana keenya keessattis ni kadhanna homaa rakkoo hin qabu. Nama kana mirga kana nu eegsisu yoo dhabame kan Waaqayyoo qofaan ni eegganna teenye kallattii hundumaanis tuffatamne jechuudha.